كمان يويا هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المانا يا تنفقوا يوجد تجوز جيسن بكم جرتني في لفهم جرتن كم يتونا جني ربي بلغ قدنا سود اسم براجرات كون أمسكي يا كان كرا يوتيوب كياتي يروم اسم براجيتولا هر أنت نمو أكو ما كان عندنا فيديو دون دربنا تسندو بدأ تبنا مشالك كيسن نموني نبرا قبل هندي كيسنو مشالك كيسن غرنا نولي سن إتنا جني تفرا جيساتين جرا دينغد غويا تكون إدولا ما جيسيني جرا خليسس بك برا جيسينير هر نمو بك برا جرا هر نمو كان إيمانو أبديمو غرا بيه جاللا بيه كمدي بيه إيمانا بيه مسلمة بيه وامر أم بدأوا بيه تات بيه أنني بيه لواني حساس ديمو أبجر حساس كان ديمو مو بليتين تني دبي را مدينة كان جرمتو ماتي شيتف ميشا لما نوجج ميشا لما نسين نوجج كنا أكا غاري تhala غاري هجنيت أمور أفرا جيسو أبديم لا جتشو كانوا دوبت أقدر تكوني بفي كنترول كان بفي تدرر بلا جتشو بفي سي كنا أكاد مسين ديزاين سين تنوجج جيتين حالا كنا بريتشني أمور في فرا جيسا جرا جتشو كونو كأقدر تنكنا كوني مو فيلن نويسيتني keessa kanatti mastawati yoon harkaatee caccabu waan danda'uuf jecha maatiidhaa fi bakka gartee nama gurguddaadhaaf waan ta'eef jecha MDF fedhan nu godhan hojjette jechuudha daddaa isii akkaataa isin itti hojjetiin geessinee fi firraa xumurree hadhaan tana ofirraa geessaa jirraa jechuudha. Kunis akkuma agartan kanatti kun kana fakkaata haala miidhagaa ta'e haala bareedaa ta'e qulfii tokko ni qaba asirratti qulfii gara ni qollofama sanbooda immoo haala kanatti cufatteetiin gartee itti qollofatti jechuudha. Jala kanaanis akkasumatti kunoo takafaa jedha meeshaa guddaa fuudhuu fi danda'a jechuudha akkana fakkaataati biffee haala miidhagaan hojjetan kana masaafee lama qaba kunoo kana fakkaataa jechuudha asiinis immoo cinaadhaan balbala kan biraa tokko qaba kunis kana fakkaata waan barbaachisaa ta'e kamoos jala kaa'achuun akka danda'amuttidha kan hojjetame jechuudha asiinis immoo kunoo kana fakkaataa paartishinii lama lamaan dalagee walumaa galatti biffee kana fakkaatu kana haala kanaan miidheessinee akkaatama filannoo isiitiin gartee bareechinee fi haala kana fakkaatuun hojjennee firraa xumurree hadhaan tana ofirraa geggeessuudhaaf konkolaataa keenya dallaa duuba dhaabannee dhaabataa jirra jechuudha. Asiin immoo kan agartan kun doolaaba yookaan immoo qumsaaxinii abbaa meetira 1.20ti garaan isaa yookaan bal'inni isaa jechuudha. Hojii isaa mootiyyuu naannoo meetira 2.50 irratti kan dhumatedha. Kunis filannoodhuma ishiitiin akkaataa halluu ishiin filatteetiin jechuudha. Kan agartan kana ta'a jechuudha. Kunis akkaataa kanaan kunoo akkas fakkaata paartishinii tokko qaba. Jala kanatti waan barbaachisaa ta'e akka barbaadetti itti guutachuu danda'a jechuudha. Uffata keetiif haala mijataa ta'e kan hojjetamedha jechuudha. Maashaallah kana fakkaata. Asiinis akkasumatti paartishinii gara 3-4 qaba. Keessa kanatti immoo tuyyuu yeroo uffata uffattee geessitu kan keessatti of ilaaltu mastawati miidhagaa ta'e kana kunoo anuma kana garagalchee agarsiisu kanatu irratti dalagamee haala kana fakkaatuun dalagnee fi xumurree fi jirraa jechuudha. Walumaa galatti obboleettii teenya Madiinaa kunoo akkaatamatti nuu jechuutiin geessinee firraa xumurree hadhaan tana immoo si geessuudhaaf konkolaataa karra keenya irra dhaabbannee imala gara hasaasa geessaa jirra. Warri hasaasa maaliin akka nu eedan hin beenu. I think warri hasaasa kun biyya jaalalaa ta'uu wajjinu marqaa micciirraan akka nu eedan abdii qabnaa yoo kana jennu immoo yoo meeshaa isiniif hin dhufu marqaa micciirraa isinirra eegaa hin jirru. Ulfaadhaa galatooma isiniin jenna kun chaanaala YouTube Nasru Abbaa Hojiiti warroonni viidiyoon keenya kun har'a isin dhaqqabde akkuma agartaniin like gochuu share gochuu subscribe gochuu akkasumas namoota hiriyootan keessan kan biraatiif immoo share gochuun akka chaanaala keenyatti as dhufanii nu jajjabeessan gochuu hin irraanfatina isiniin jenna gatiin biffee kanaa immoo haala salphaadhaan birrii 38 hojjenne akkasumas immoo qumsaaxinii kana fakkaatu kana haala salphaadhaan qarshii 24 qofaan hojjenne namoonni hedduun viidiyoo dura tare irratti gatii isaa jechaa na gaafataa turre. Kara keessatti yoo na gaafattan immoo meebii as ta'eeti yookaan waan ilaalcha garaagaraallee walii godhuu waan dandeenyuuf akkaataa immoo namni meeshaa hedduu nu ajajuun keessatti nullee as ta'eeti yookaan immoo gatii madaalawaa ta'e hir'isaa deemna firii deelivariidha konkolaataadhaaf wanti isin kaffaltan hin jiru akkaataa kanaan jechuudha isin keessummeessinu inshaallah kana boodatti meeshaalee hojjennu kamuu kara keessatti yoo dhuftanii na dubbistan kara waasaappiitiin lakkoofsa waasaappi kiyyaa duwwaa 913 21 82 duwwaa 6 karaa kana yoo na dubbistan yoo meeshaalee 3-4-5 jaanu biraa jettan irra caalatti meeshaan keenya diskaawunt ta'aa deema jechuudha isin gatiin kan hir'ataa deemu ta'a warroota meeshaa tokkos ta'e lamas nu ajajaniif immoo nuti muufii tuffii tokko malee isinumaaf jennee konkolaataa guutuu qabannee deemaa jirra jechuudha fakkeenyaaf hadhaa mariinaadhaaf hanga har'aatti hundi jalaa tursiifneef namoota biraa kan meeshaa hedduu bira qabantu jira isaan saniif bakka tokkotti irratti fe'ee si deema jechaan hin ture isaan sun hanga ammaatu birrii hedduun namaa birrii galchuu hin dandeenye sababa namoota biraatiif birrii galuu dhabuutiin immoo Madiinaa obboleettiin mufachiisu manna meeshaa misii kana qofa fe'annee yoo deemne uummata akka gochuu hin dandeenye nadaajin yookaan boba'aan haga fedhillee birrii nuura harkaa fixullee akkasumatti fuunee fi deemna kan murteessine guyyaa har'aan kana meeshaa lamaan kana qabannee fi deemaa jirra jechuudha. Atis obboleettii teenya Madiinaa waan obsaan nu eeggatteef ulfaadhu galatoomi jenna maatii keetiif waan kana gooteef immoo du'aa'ii ayyaaf abbaa keetirraa akka argattu abdii qabna barakaa ulfaadhu jenna galatooma.